haasawuun dandeettii barbaada baay'isuu. Haasawuun it's an art. Artii mataa isaa danda'edha. Namni waltajjii gaggeessuu namni hundumtuu haasaa danda'ee waltajjii gaggeessuu danda'a jechuudha. Waltajjii gaggeessuu saayinsii mataa isaa danda'e qaba. Complicate gochuu fedhee miti. Giftii wayiis qaba. Yes, complicate gochuu fedhee miti. Kennaa wayiis qaba. Kennaa si barbaachisa. Tarii immoo kennaas haa ta'u malee immoo trainingiidhaanis immoo fiduu dandeessa. Akkamitti gaafennu naannoon sun maal barbaada? Namni tokko namni haasawuu dandeesseef immoo waan hundumaa haasawuu qabdu. Haasaa bakka sanaaf barbaachisu beekuu danda'uu qabdu. Digaleera waltajjii fayyaarra dhaabbattee waa'ee qonnaa haasofta taanaan it's useless. Waa'ee fayyaa garuu akkamittan bareechee haasa'a. Waa'ee fayyaa akkamittan emphasize godha. Taayitilii sagantaa sanaa akkamittiinan babal'isee clientiin koo amma inni haasawuutii olitti akkamittiinan ergaa kana sirriitti dabarsuu danda'a qo'annaa mataa sana. Eventii organize gochuun stage kana geggeessuun sagantaa kana qindeessuun namoota dura ba'anii dubbachuun maal jechuun kuni sansakaa isa jedhamu sina barbaaduu danda'a laata someone fakkeenyaaf akka nama akka Milkeessaa nama diimaa dheeraa bareedaa metrii meeqafaa ta'uu qaba dirqama. I will take it as a compliment. Yeah. Leadership keessa you are servant leadership kanama. Leader there is a big difference between leader and boss. Amma dhaabbatan gaggeessamti. Anamani leaderii dhaabbata kootiiti malee bossii dhaabbata kootiiti. Bossii mindsetii fi leadership mindsetiin amala mataa isaanii qabu. Uumama uume hundumaa booda maal godhe Waaqayyo guyyaa torbaffaatti gaafa nama uumu akka bifaaf akka fakkeenyaa keenyaatti nama uumne erga uume booda uumaman baay'ee san irra uumeera. Uumamoota uumaman sanaaf immoo maal godhe akka inni lead godhuuf authority eenyuuf kenne Addaamiif kenne. It's a leadership authority. Achi jalqaba baay'isuu. Dhalli namaa gaggeessummaa yookaan immoo leadership mindsetiin isaa achi jalqabata. Leenca nuti amma sodaannu guddaa addaa. Achi goreera. Waraabessa isaa ta'uu arbas maqaatti baasee maqaatti moggaasuu irraa kaasee amma achi keessa jiraachaa turetti there was an authority. We are authorized. Biyya lafaa kana irratti authority qabna. Authority san immoo karaa nuti ittiin execute goonu leadership. Leadership mindsetiin keenya leaderiin namni dirqama shoomuu. Leadershipin waan assign itti godhamtu miti. Mindset isaa qabaachuu qaba. Leaderiin tokko akkamittan of gaggeessa erga yaadee boodadha. Miksa kan gaggeessuutti kan inni darbu. So leadership mindsetiin I hope dargaggoonni hundumtuu qabaachuu qabu jedhee yaada. Leadership mindset gaafa qabaattu qomni kee gadi jettu. Nama ol jedhutu fuuldura isaa ilaala waan ta'eef. Tiksituun fuuldura isaa ilaala. Booda sin ilaala. Mirgas bitatti sin ilaala. Boodota isaa waan hamaarraati eeguudhaaf jechuudha. Gaggeessaan tokkos immoo jireenya isaa keessatti gaafa jiraatu ofii koo borii koo ilaaluun qabu. Kanaafuu gadi osoo hin taane